Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan dhaggeeffattoonni kan koo hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo isin dhaqqabu jechaa kun chaanala keessan Sofuma Raappiidhaanis mu'edha. Egaa akkuma baratame har'as viidiyoo ajaa'ibaa qabadhee isiniif dhufee jira. Viidiyoo har'aa keessatti wanta ajaa'ibaati kan isinitti agarsiisu. Viidiyoo har'aa namni bilbilatti fayyadamtu kamiyyuu ilaaluu hin dagatinaadha. Sababni isaas dhaggeeffattoota kan koo dokumantiiwwan adda addaa bilbila keessanirraa qabaachuu dandeessan, suuraawwan isin barbaachisu bilbila keessanirraa qabaachuu dandeessanii, akkanumallee viidiyoowwan adda addaa bilbila keessanirraa qabaachuu dandeessanii, akkanumallee lakkoofsa bilbilaa baay'ee bilbila keessanirraa qabaachuu dandeessanii. Egaa bilbila keessanirratti wantoota baay'eedha jechuudha kan qabattanii. Wanta har'a isinitti agarsiisu kun akka tasaa bilbila keessanirratti paataarnii bilbila keessanii jechuudha. Akkuma amma asirratti argattan paataarnii bilbila keessanii kana akka tasaa jechuudha. Yoo dagattan bifa kanaan jechuudha argattan jedhee yaada. Yoo kan dagattan ta'e paataarnii bilbila keessanii bilbilli keessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo yeroo 15 erga yaaltanii booda ofuma isaatii of cufa jechuudha. Of cufee diimoo ta'ee akka haarawaatti akka gaafa bittaniitti deebi'aa jechuudha. Yeroo kana bilbila keessanirraa viidiyoowwan qabdan, suuraawwan qabdan, dokumantiiwwan qabdan, wanti hundinuu bilbila keessanirraa ni bada. Appiwwan adda addaa ta'uu danda'a. Wanti bilbila keessanirraa qabdan, iccitiin bilbila keessanirra jiru wanti isin qabattan hunduu ni badaa jechuudha. Garuu wanta hadhaa isinitti agarsiisu kana yoo sirreeffattan wanta amma isinitti himu kanaaf furmaata ni ta'a jechuudha. Baduu hin danda'u jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Paataarniin bilbila keessanii yeroo baay'ee jechuudha dhaggeeffattoota kan koo yeroo 15 erga yaaltaniin booda yeroo 15 yaaltanii argaa jirtan jedhee yaada bifa kanaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Yoo yaaltaniitiin yeroo 15 yoo hin argatin paataarnii bilbila keessanii jechuudha. Piiniin ta'uu danda'a, paataarniin ta'uu danda'a bilbila keessan waan barbaadan yoo cuftan yeroo 15 booda sistama hojjetametu jira. Sistamni kun yeroo 15 erga yaaltanii booda bilbilli keessan akka haarawatti akka isiniif deebi'uudhaaf kan hojjetamedha. Garuu yeroo kana hojjetan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo side effect mataa isaa qaba jechuudha. Yeroo 15 erga hojjetan erga yaaltanii booda ofii isaatii of haaromsa yookaan akka waan warshaadhaa bahetti deebi'aa jechuudha. Wanti tokko iccitiin isin achirraa qabdan hunduu ni badu jechuudha. Kanaaf jechuudha dhaggeeffattoota kan koo viidiyoo keessan, suuraa keessan, dokumentii adda addaa bilbila keessanirraa qabdan, appiiwwan adda addaa bilbila keessanirraa qabdan dhabuu keessaniin duratti namni paataarnii dagachuu ni danda'a. Miidhaa baay'ee isinirra geessisuu danda'a bilbila keessan. Kanaafiyyuu furmaata kan isiniif ta'u wanta sirreeffachuu qabdantu jira. Seetingii bilbila keessanii irratti kan isinitti agarsiisu isa kanadha jechuudha. Viidiyoo kana hanga dhumaatti daawwachuu hin dagatinaa dhaggeeffattoota kan koo. Egaa duraan durseetanii dhaggeeffattoota kan koo wanta kana sirreeffachuudhaan wanta bilbila keessan irratti argamu hundayyuu akka isin jalaa hin banne gochuu ni dandeessan jechaadha. Guutuu viidiyoo kana nafaana yoo buutan wanta kana sirreeffachuu ni dandeessanii. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanala keenyaatti dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftan isiniin jecha. Warroonni chaanala kanaaf haarawaa taatan immoo subscribe gochuun dagatinaadha. Akkanumallee mallattoon notification all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf maatiiwwan chaanalichaa laayikii fi sheer gochuun dagatinaadha. Amma gara barnoota keenyaatti ceena. Seetingii kana sirreeffachuudhaaf bilbila keessan akkana qabdanii gad harkiftanii ergasii seetingii bilbila keessanii seentu. Ergasii akkana gabbuutanii lock screen kan jedhu jira, isa kilik gootan. Bilbila tokko irratti seetingiin kun home screen and lock screen jedhee isinii dhufa. Lock screen isa jedhu kana kilik gootan. Itti aansuudhaan secure lock settings kan jedhu kana kilik gootan. Ergaa yeroo kanatti paataarnii bilbila keessanii ittiin cuftan yookaan piinii bilbila keessanii ittiin cuftan isin gaafata itti galchaadha. Ergaa dhaggeeffattoota kan koo keessa yeroo seentan auto factory reset kan jedhu jira. Akkuma amma asirratti argattan isheen kun bilbila baay'ee irratti off taatee dhufti. Akkasitti yoo dhufte sirriidha rakkoo hin qabu jechuudha. Warroota akka tasaa dogongoraan on gootan yookaan immoo isin biratti on taatee dhufte garuu off godhatan. Fakkeenyaaf bifa kanaan yoo on taatee kan dhuftu taate off godhatan. Sababa isaan isinitti himaana dhaggeeffadhaadha. Akkuma asirratti argattan qajeelfamni asirratti ni jira jechuudha. Egaa seetingiin kun faayidaan ishee guddaan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Wanti isheen hojjetamteef auto factory reset seetingii jettu kana on yeroo godhatan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Akka tasaa bilbila keessan paataarnii keessan dagattanii yeroo 15 yaalii yoo taasiftan 15ffaa irratti bilbilli keessan akka haarawaatti akka factory irraa yookaan warshaa irraa dhufetti akka isiniif deebi'utti isiniif godha jechuudha. Isa kana on yoo gootanidha dhaggeeffattoota kan koo. Yeroo kana wanta bilbila keessan irratti argamu hunduu ni bada. Viidiyoon ni bada, suuraa qabdan ni bada, dokumentiin qabdan ni bada, wanti bilbila keessan irraa qabdan hunduu badeet akka jalqaba yeroo bilbila keessan itti bittanii sanitti isiniif deebi'aa jechuudha. Haaroomee jechuudha. Suuraa irraa qabdan, viidiyoo irraa qabdan, dokumentii irraa qabdan hunduu ni bada jechuudha. Kanaafiyyuu kun akka isin hin qunnamneef isa kana maal gootan jechuudha? Off gootan. Off irra yoo jiraatte yeroo baay'ee bilbila baay'ee irratti off taatee jirti sirriidha jechuudha. Asirratti beeksisa tokko isin beeksisa dhaggeeffattoota kan koo. Warroonni ishee kana on godhanna jettanii yaaddan wanti isin qarqartu maalidhaa fi ishee kana on godhachuun illee faayidaa biraa qabdi jechuudha. Faayidaan ishee maalidhaa? Yeroo 15 walitti aansitanii yeroo paataarnii keessan yookaan piinii bilbila keessanii ittiin cuftan isa dagattan jechuudha. Zim jettaniituma isa dagattan sirriis ta'ee sirrii ta'uu baatu ima yaaltan jechaadha. Yaaltanii yeroo 15ffaa irratti maal ta'a jechuudha?
ufuma isaati bilbilli kun of haaromsee reset of godha. Yeroo kana viidiyoonis ni bada, dokumentiin bilbila keessan irraa qabdan ni bada, suuraan keessan ni bada, wanti bilbila keessan irraa argamu hunduu ni bada, garamitti jijjiirama jechuudha. Haarawatti jijjiirama jechuudha wanti achirratti argamu jiru. Garuu namoonni itti fayyadama jettan oon godhachuu ni dandeessan. Namoonni immoo suuraan kan koo, viidiyoon kan koo, dokumentiin bilbila kan koo irraa qabu akka hin badne namootni barbaadan immoo off godhatan jechuudha. Yeroo hundayyuu off gootaniit itti fayyadamtan. Egaa asirratti dhaggeeffattoota kan koo siitingii kana akka wanti isin qarqaaruuf maalidha? Bilbila keessan lafa keettanii namoonni tokko paatarnii yaaliidhaan yookaan akka tasaananii argadha jedheeti namoonni tokko yaalanii walitti aansanii yaalan irra deddeebi'anii yeroo san yeroo 15ffaarra yookaan namoonni sun bilbila keessan isin bira jirtanii paatarnii ofii isaaniitii kan yaalaa jiran akka tasaa yoo argadhe jedhanii yaalaa jiranii maatii keessan ta'uu danda'a, namoota isin beektan ta'uu danda'a, namni bilbila keessan kaasee bakka isin keettanii jechuudha. Yeroo san bilbila keessan yeroo 15ffaarratti ofuma of cufee reset of godha jechuudha. Haara of godhee paatarnii yookaan piiniin bilbila keessan irratti argamu sun ni caba. Yeroo kana suuraan keessan, viidiyoon keessan, dokumentiin bilbila keessan irraa qabdan hunduu ni bada jechuudha. Of haaromsee akka warshaa irraa dhufetti haaromsamaa jechuudha. Garuu isa kana of yoo gootan wanti kun hin ta'uu jechuudha. Yookaan yeroo 15 yaalte, yeroo meeqas yoo yaalte tasumayyuu hin danda'amu jechuudha cabsuun. Kanaafiyyuu karaa biraatiin cabsitan jechuudha. Egaa viidiyoo kan kanarraa asumarratti xumuree jira. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Wanti kun isin qarqara jedheetan isiniin gahe. Viidiyoo kan kanarraa asumarratti xumura. Warroonni channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun nagatanadha. Akkanumallee mul'atu notification ol irra godhaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Maatiiwwan channelichaa like fi share gochuun nagatanadha. Horaa bulaa.